kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduuwwan keenya guyyaadhaa akka lakkoofsa keenya tadoolessa 11 bara 2010 guyyaa roobii guyyaadhaa qabaneedhaan jira. Oduuwwan guyyaadhaa kan isiniif dubbisu anu bulees keessan Hamza Booranaatiin. Tokkummaan ulamoota naannoo Oromiyaa cimee itti fufeera. Ulamoonni godina Arsii Bahaa ibsa baasan. Ulamoonni godina Arsii Bahaa guyyaa kaleessa adoolessa 10 bara 2010 magaalaa Asallatti walgaanii turan ibsa baasan. Walgahii kanarratti ulamoonni 144 olitti irratti kan argaman yommuu ta'u haala wayitaawaa irratti marii gadi fagoo gaggeessuudhaan murteewwan adda addaa dabarsaniiru. Ulamoonni sagantaa kanarratti hirmaatan Sheekh Hajji Ibrahim Toofaa itti gaafatama markaza da'waa Islaamaa, Dr. Muhammad Kamal itti gaafatama kolleejii Imaam Shaafi'ii, Sheikh Muhammad Aman Adam itti gaafatama markaza Bilal. Ulamoonni kunniin erga haala biyyi teenya keessa jirtu irratti mari'atan booda ibsa qabxiilee torba qabu baasanii jiru. Akkasumas koree dhimma islaamatiin dhaabbatu kan ulamoota 14 of keessatti hammatu filatanii jiru. Qabxiin isaan irratti mari'atan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas jijjiirama roga hundaan biyyattii keessatti deemaa jiru ni deeggara. Dhimma majlisatii fi hajji baranaa irratti ibsa ulamoota godinoota Oromiyaa biras akka deeggaran ibsaniiru. Waa'ee ummata Oromoo kan buqqa'e irrattis mari'atanii bifa uummata keenya ittiin deebisanii dhaaban irratti marii bal'aa taasisaniiru. Waa'ee dhimma lola daangaa irratti adeemsifamaa jiru gubbatti kan mari'atanii fi mootummaan dhimma kanaa tattamaan furmaata akka argamsiisuu fi nageenyi waara hawaasaa akka bu'uuf akka irratti hojjetan ibsaniiru. Qaamota hawaasa keenya gidduutti amantiidhaan uummata walitti buusuu barbaadan akka balaaleffatanis ibsaniiru. Qabsoo qeerroon sirna cunqursaa ofirraa kuffisuuf taasisaa jiru akka deeggaran irratti mari'atanii akka jiru maddeenni keenya gabaasaniiru. Hajjiin bara kana hin jiru. Fatwaan ulamoota keenya achuma jira. Hattoonni majlisa seeran alaa ammas qarshii sirna hajjii birrii 5,000 hir'iftee qarshii hir'ifnee jette qoosa ummata keenya irratti taasisaa kan jirtuu fi ummanni keenya qarshii 53,000 hir'isaa yeroo jedhaan jirutti qarshii 5,000 hir'isuudhaan qarshii hir'ifnee jirra jedhaa jirti. Wanti nama ajaa'ibu garuu qarshii 5,000 kanas sarara xiyyaara Itoophiyaa xalayaadhaan kadhachuudhaan ummanni nutti fincilee hajjii deemuu didee jira. Nu hir'isa jechuudhaan sarara xiyyaara Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan kan kadhatanii hirdhifatan akka ta'essi xalayaa raadiyoo Daandiyaa dhaqqabdee jirti. Majlisni seeraan ala kun ummanni keenya akka hajjii taasisu yoo kan barbaadu ta'e qarshii 45,000tti akka ummanni keenya jedhutti deebisuudha akka qabu asumaan dhaamuu fi barbaanna. Kun kanaan osoo jiru koreen haaraa miseensa 9 of keessa qabu kan rakkina hawaasa musliimaa furuuf muummicha ministeeraa biyyattii Dr. Abiy irraa amaana fudhatee socho'aa jiru. Haala sochii itti jiran irraa guyyaa kamisa borii ibsa gaazexeessitootaaf akka kennan ibsaniiru. Jilli saba Somaalee gosa dogoodii namoota 6 of keessa qabu. Guyyaa har'aa biyya Keeniyaa godina Wajeeraa Takabbaarraa magaalaa Mooyyelee dhufanii namoota lola daangaa Somaalee irratti madaa'an yaalaaf hospitaala Mooyyelee ciisan gaafatanii jajjabeessanii jiru. Uummanni saba Somaalee gosa dogoodii saba uummata Booranaa Keeniyaa fi Itoophiyaa jiraatan waliin seenaa bara dheeraa kan qabanuu fi uummata jaalalaaf kabajaa waliin jiraachaa turanidha. Haa ta'u malee yeroo hedduu uummata kana lamaa walitti buusuudhaaf yaaliin adda addaa raawwatamaa ture jira. Daawwanna jilli maanguddoota saba dogoodiitiin durfamu taasifame kun jaalala kabajaa fi tokkummaa uummata kana lamaanii kan daran cimsuudha. Maanguddoonni kun rakkoo kamiyyuu waliin dhaabbannee akka furuuf waadaa kan galanii fi diina keenyas waliin taane ofirraa ittisuu akka qabnu dhaamatanii jiru. Kun ammoo waan jajjabeeffamuu qabuu fi tokkummaan keenya sabaaf sablammoota waliin jiraannu hunda waliin cimee itti fufee qaba. Diina keenya mo'achuuf tooftaa jalqabaa fira keenya baay'ifachuu ta'uudha qaba. Saban waliin tokkummaa barbaadu hunda hammachuudhaan waliin tokkoomuudha qabnaa dhaamsi jedhus darbee jira. Injiinar Taakkala Uumaa itti aanaa kantiiba magaalaa Finfinnee ta'uun muudaman. Hoogganaa abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa kan turan Injiinar Taakkala Uumaa itti aanaa kantiiba magaalaa Finfinnee ta'uudhaan muudamaniiru. Yaa'ii ariifachiisaa manni maree magaalaa Finfinnee lammaffaa guyyaa kaleessaa bara hojii 5ffaa irratti itti aanaa kantiiba magaalicha kan muudanii fi Injiinar Taakkalaan miseensa mana marichaa waan hin taaneef hanga filannoon geggeeffamutti itti aanaa kantiiba ta'uun hojii kantiibaa hojjechuu akka jalqaban guyyaa kaleessaa muudamsi kennameef jira.
obbo Dirribii Kumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii pirezidaanti Dr. Mulaatuu Tashoomatiin ambaasaaddara ta'uunis muudamaniiru. Dabalataanis sadarkaa itti aanaa kantiibaa ta'uun addee Daagmaawit Mogosii fi Dr. Solomoon Kidaanee muudamaniiru. Muudamtoonni kunniinis guyyaa kaleessa kakuu kan raawwatanii fi dhuma irrattis kantiibaan duraanii obbo Dirribii Kumaa bakka isaanii kan bu'an Injiinar Taakkala Uumaa fi furtuu dabarsuudhaan akka kennan gabaafamee jira. Injiinar Taakkala Uumaa dhimma maaster pilaanii irratti mormii cimaa taasisuun kan beekamu yommuu ta'u, handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan Oromoof Oromummaan keessaa dhiibamee turte Oromoof Oromummaan keessatti daraaree akka margu ni taasisa jedhamee jira. Yeroo sirriitti namni sirrii bakka sirrii qabatee jechuudhaanis dubbatamaa jira. Injiinar Taakkala baga gammaddan baga gammanne bara hojii gaarii fi injifannoo isiniif akka ta'u hawwina. Bifuma wal fakkaatuun hojiin geggeessaa Itiyoo Telekoom duraanii Andu'aalam Admaasee aangoorraa kan kaafamee fi iddoo isatti muummichi ministeera biyyattii Dr. Abiy Ahmed addee Firiyoot Taamiruuf muudama akka kennan beekamee jira. Addee Firiyoot Taamiruu itti aantuu Itiyoo Telekoom duraanii akka turte beekamee jira. Gareen gurmaan artist Hacaaluu Hundeessaa miidhaa geessisuuf yaalanis osoo isaaniidhaaf hin milkaa'in akka fashalaa'ee beekame. Guyyaa dheengaddaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti gareen gurmaa'e artist Hacaaluu Hundeessaa miidhaa geessisuuf kan yaalan yommuu ta'u, dirmannaa qeerroowwan muraasatiin yaaliin kun akka fashalaa'ee gabaafameera. Gareen kun Hacaaluu Hundeessaa qophii galma barkumee keessatti taasifame irratti maaliif alaabaa Itoophiyaa dhiistee kan abbaa gadaa maaliidhaaf qabatte? Zareenyaadha jechuudhaan afaan Amaaraadhaan kan isa abaaranii fi miidhaa irra gahuudhaaf sochii akka taasisan kan gabaafamee fi konkolaataa isaas cabsuuf carraaqanii akka tures himameera. Artist Hacaaluu Hundeessaa dhimma kana irratti guyyaa kaleessaa turtii sagalee raadiyoo Ameerikaa VOG'n taasiseera. Akka ibsetti balaan tokkos osoo isaarraan dhaqqabin nagaadhaan gara mana isaatti akka galee fi qaamonni badii kunniin jeequmsa kaasuudhaaf yaalii kan taasisan ta'us yeroo ammaa kanattis qaamonni nama ukkaamsuudhaaf barbaadan akka jiran kan nama agarsiisudha. Dimokiraasiidhaaf yeroo qabsaa'amaa jiru kana keessatti qaamonni akkasii kun argamuun isaanii mootummaan xiyyeeffannoo irra kenne hojjechuudha akka qabus artist Hacaaluu Hundeessaan dhaamsa isaa dabarsee jira. Gursum magaalaa Funyaan Biraa keessatti dubartoonni lamaa fi miseensi raayyaa ittisaa tokko milishoota Oromiyaa irratti boombii darbachuuf osoo jedhanii qabaman. Waldargee Bahaanaa Gursum magaalaa Funyaan Biraa keessatti guyyaa kaleessa dubartoonni lamaa fi miseensi raayyaa ittisaa tokko bakka qubsuma milishoota Oromoo irratti boombii darbachuuf osoo qophaa'anii eeruu qeerrootiin to'annoo jala akka oolan gabaafameera. Jarroonni kunniin boombii 8 waliin kan qabaman yommuu ta'u, yeroo ammatti waajjira poolisiitti hidhamanii akka jiran himameera. Godina Jimmaa aanaa Shaabbee Somboo keessatti kashalabboonni wal ijaaruun bosona aanichaa ciruun daldalaa akka jiran himame. Godina Jimmaa aanaa Shaabbee Somboo keessatti kashalabboonni wal ijaaruun bosona aanichaa ciruun daldalaa akka jiran gabaafameera. Bosonni kun asiin duras mootummaa wayyaaneetiin gurguramuun manca'aa kan ture yommuu ta'u, yeroo ammattis kashalabboonni wal ijaaruun ciranii konkolaataatti fe'uun gurgurachaa akka jiran gabaafameera. Qeerroon aanichaa gocha hammeenya kana dhaabsisuuf yaalanis jarreenni kun qaamota aanaa fi poolisoota waliin hariiroo uumanii waan jiraniif poolisoonni kun qeerroowwan reebuun garii hidhanii dararaa akka jiran gabaafameera. Uummanni Oromoo qeerroowwan kanaaf dirmachuun bosonichas badiisaa irraa akka baraartan waamichi darbee jira. Abbootiin gadaa afran qalloo fi humbannaa guyyaadhaa dhaamsa dabarsan. Abbootiin gadaa dhaamsa dabarsan kana keessatti ergaa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed akka nageenyi bu'u waamicha taasise booda dhukaasni godinaalee Oromiyaa daangaa gubbaa jiran irra dhaabbatee jira. Kunis guddaan nu gammachiisa jira. Haa ta'u garuu tarkaanfiin itti aanu kan ta'uu qabu warri obboleewwan lamaan uummata Oromoo fi uummata Somaalee walitti buusuuf lubbuu namaa hedduu galaafate seeratti akka nuuf gaafataman. Lolli aanaa Tulluu Guleed irratti gaggeeffamaa jiru lola gosaaf gosa otoo hin ta'in lola qaama qindaawaa humna liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin uummata nagaa irratti bane ta'uu hubatamuu qaba. Fakkeenyaa amma duras lolli jaarsoo fi jaarsoo jidduutti jechuun hanga muummichi ministeeraa duraanii obbo Haayile Maariyaam kabajamtoota miseensota mana marii duratti akkas jedhanii deebisaa akka kennan godhanii jiru. Ammas jarri gaafas akkas jedhe ajanda isaanii geeddaru lolli kan gaggeeffama jiru gosa jaarsoo fi giirii jidduutti jechuun ajanda kana jijjiiruuf yaalaa jiru. Kan isaan kana godhaniif tokkoffaa humna qaama mootummaa kan hidhate kan uummata nagaa irratti miidhaa qaqqabsiise itti gaafatamummaa jalaa akka bahan taasisu. Lammaffaa rakkoon kun akka xiyyeeffannaa dhabu taasisuufi kanaaf mootummaan rakkoo kana jala bu'ee xiinxalee furmaata waaraa itti kennu qaba. Dhumarratti nuti akka abbootii gadaatti waamicha muummicha ministeeraa ni deeggarra. Nageenyi akka bu'us haga dhumaa ni hojjenna. Boleewwan keenya uummanni Somaalee rakkoon furmaata argate nageenyi akka bu'u ga'ee isaanii irraa eegamu akka taphatan carraa kanaan waamicha goonaaf jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru.
gareen kaayyoo sabaa lammiilee keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun aanaa amiinyatti argamaniif gargaarsa garaagaraa taasisan. Gareen kaayyoo sabaa lammiilee keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun godina Arsii Bahaa aanaa amiinyaa qubatanii jiraniif qarshii 33,100 baasuudhaan gargaarsa garaagaraa akka taasisan gabaafameera. Gareen kun obbo Abdul Bahar Qaasoo Kaayootii fi artist Abbaa Malkaa Haasaniin kan durfamu yommuu ta'u, ruuza, buna, baala shaayii, kibriitaaf kan fakkaatan bituun lammiilee keenya abbaa warraa 42 ta'aniif akka raabsan gabaafameera. Lammiileen keenya kun midhaan daanayoon fixee nyaadha jedhamuun akka kadhatatti itti darbatama jiraachuu ibsu rakkina mana jireenyaa fi hanqina nyaataa fi dhugaatiin rakkachaa akka jiran kan himan jilli garee kanaa qaamni dhimmi isa ilaalu furmaata hatattamaa akka kennuufis dhaamsa dabarsaniiru. Itti gaafatamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee siyaasaa biyyoota alaarraa galan wajjiidhaan guyyaadhaa marii gaggeessan. Tokkummaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisuu irratti waliin akka hojjetan ta'uu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo giddu galeessaa addee Adaanech Abeebee guyyaa har'aa beeksisan jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo toora feesbuukii isaanii irratti beeksisan. Guyyaadhaa jilli adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraan durfamu wajjin marii waajjira isaaniitti taasifame irratti adde Adaanech akka ibsanitti saba guddaa taanee utuu jirru akka xinnaannetti kan miidhamaa turre tokkummaa dhabuu keenyanidha. Amma immoo garuu tokkummaa keenya cimsuun faayidaa uummata Oromoo giddu galeessa godhanne Oromiyaa fi Itoophiyaa haaraa ijaaruuf jaarmaalee siyaasa Oromoo mara waliin hojjechuun cimee akka itti fufu dubbatan. Hayyidureen adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa gama isaaniitiin jijjiirama amma Oromiyaa biyyattii keessatti dhufe hordofee waamicha isaaniif godhame simachuun uummata keenya gidduutti karaa nagaan qabsaa'uu fi gara biyya akka galan yeroo murteessan waamicha godhameef qofa osoo hin ta'in gocha mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo qabsoo uummaticha gara fuulduratti deemsu keessatti agarsiisan hubachuun akka ta'e ibsaniiru. Injifannoo fi jijjiiramni amma argame kun kufuu jechuun kufaatii dhaaba tokko osoo hin taane kufaatii uummata keenyaa waan ta'uuf akka jijjiiramni kun cimee itti fufuufi jaarmaalee siyaasaa Oromoo waliin tumsinee mirga uummata keenyaa kabajsiisuuf ni hojjanna jechuudhaan dubbataniiru. Itti aanaa hayyiduree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan ta'an Jeneraal Haayinuu Goonfas dubbii himaa jaarmaayichaa Dr. Qaasim Abbaanaashaa dabalatee jilli dhaabichaa nama 9 qabaatu akkasumas waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo giddu galeessatti itti gaafatamaa ijaarsa damee magaalaa obbo Kaffee Aloo Ayyaana fi ministeera dhimma alatti daayirektara dhimma giddu gala bahaa Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo marii bal'aa taasifame kanarratti kan jala muranii kaasan dhimma tokkummaa Oromoo cimsuun Oromiyaa nageenya amansiisan dimokiraasii dhugaa fi misoomni haqa qabeessa itti mirkanaa'ee ijaaru keessatti tokkummaan hojjechuun murteessaa akka ta'e dubbataniiru. Gara fuulduratti uummata waliin wal arguun kaayyoo isaanii beeksuuf mootummaa wajjin marii barbaachisu taasisuuf haala mijataa uumuu qabu akkasumas gaafii ijoo deebii mootummaa barbaadan jilli adda bilisummaa Oromoo tokkoome bal'inaan kan kaasan yommuu ta'u gama dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi mootummaatiin ga'ee irraa eeggamu ba'uuf qophii ta'uuf guyyoota muraasa keessatti bakka muummichi ministeera kabajamoo Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Dr. kabajaa argamanitti jaarmaalee siyaasaa waamicha mootummaa simatanii biyyatti deebi'an hunda wajjin mariin kan taasifamu ta'uu addee Adaanech Abeebee ibsaniiru. Jaarmaalee siyaasaa Oromoo kan biroos walitti fiduudhaan marii gaggeessuun wal tumsanii uummata Oromoof hojjechuuf hundinuu ga'ee isaanii ba'uuf qophii ta'uu walii galtee raga'amee jira jechuudhaan Dr. Nagarii Leencoo itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa toora feesbuukii isaanii irratti guyyaadhaa ibsaniiru. Qeerroo Walloo Kamiseerraa kaatee Baabbilee bakka gootonni kenna Jamaal Mahammad Yooyaa itti wareegama dhaqanii guyyaadhaa dhaqqabuudhaan akka jajjabeessanii fi guyya kaleessas aanaa Cinaaqsan dhaqqabuudhaan uummata keenya akka jajjabeessan beekamee jira. Jeneraal Kamaal galchuudhaaf simannaa magaalaa Shaashamannee fi Asallaa fi naannawaa isheetti taasifamee jira. Adoolessa 7 irraa kaasuudhaan simannaan Birgeeder Jeneraal Kamaal galchuuf taasifamuu cimee itti jira. Qeerroon godina Arsii Asallaa fi naannawaa ishee hedduumminaadhaan bahuudhaan karaa irratti Birgeeder Jeneraal Kamaal galchuu simataniiru. Bifa wal fakkaatuudhaan magaalaa Shaashamanneetti simannaan akkaan guddaa taasifamee jira. Qeerroon magaalaa Asallaa, qeerroon magaalaa Itayyaa fi naannawaa ishee, qeerroon magaalaa Ogolchoo fi naannawaa ishee hundi xiqqaa guddaan osoo hin hafin simannaa kana irratti argamuudhaan karaa irratti bahuudhaan haala bareedaadhaan simatanii jiru. Imalli isaanii Finfinnee irraa ka'anii gara iddoo dhaloota isaanii imaluu yeroo turanitti simannaan hawaasni godina
arsii godheef akkaan gammachiisaa akka ta'e maddeen keenya gabaasaniiru. Simanna kanarratti iddoon isaan haasawaa itti taasisan magaalaa Itayyaa warra jaal Nadhii Gammad warra jaal Mustafaa Huseen iddoo awwaala haadha isaa fi magaalaa Ogolchootti Brigadier General Kamal Galchuu haasawa bal'aa taasisaniiru. Haasawa isaanii keessatti dhimma tokkummaa irratti jabeessuudhaan dhaamsa kan dabarsanii fi ani paartii filadhee uummata Oromoo qooduu hin barbaadu. Hanga lubbuun jirutti saba koo tajaajiluu barbaada jechuudhaan Brigadier General Kamal Galchuu dubbataniiru. Tokkummaa Oromoof ni wareegama kan jedhan General Kamal Galchuu kawaawoo OPDO fi adbilisummaa Oromoon qaama tokko nutis dhiiga tokko amma booda paartii cimaa hundeessinee hojiitti seenna jechuudhaanis dubbataniiru. Imala isaanii kanarratti bakka bu'oonni sooressa jaarraa bagadaa fi bakka bu'aan Jeneraal Waaqoo Guutuu biyya alaarraa kan dhufan kan irratti argama yommuu ta'u simannaa Jeneraal Kamal Galchuu kanaa fi magaalli Itayyaa korma maatiin jaal Nadhii Gammadaa korma magaalli Ogolchaa kormaa fi farda wanteef gaachana guutuu wajjiidhaan badhaasa isaaniidhaaf kennaniiru. Biyya wal fakkaatuudhaan uummanni keenya magaala Shaashamannee tokkummaan buqqa'uudhaan simannaa akkaan bareedaa kan taasisaniif yommuu ta'u Jeneraal Kamal Galchuus hawaasadhaa fi haasawaa akkaan bareedaa taasisuudhaan dhaamsa dhimma tokkummaa irratti uummata keenyadhaaf dabarsaniiru. Daawwannaan Jeneraal Kamal Galchuu kun ammas itti fufee jira. Bifa wal fakkaatuudhaan Jeneraal Kamal Galchuu magaala Zuwaay yookaan Baatus akka daawwatan maddeen keenya gabaasaniiru. Jilli bakka buutota hawaasa 456 qabate guyyaa har'aa gara Eertiraatti imalan. Bakka buutonni uummataa kunis qondaaltota mootummaa abbootii qabeenyaa fi namoota waggoota fi maatii isaanii irraa adda ba'anii turan qabachuudhaan gara Eertiraatti guyyaa har'aa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny muummicha ministeera biyyattii duraaniidhaan hoogganamuudhaan gara Eertiraatti guyyaa har'aa imalaniiru. Bifa wal fakkaatuudhaan xayyaarri guyyaa har'aa jiila namoota 456 qabatu qabatee gara Eertiraatti imalee Eertiraarraati namoota 90 qabatuudhaan gara Finfinneetti guyyaa har'aa deebi'ee jira. Kallattii biraatiin Itoophiyaan ambaasaaddara Reedwaan Eertiraatti ergite. Biyyoonni lamaan hariiroo eegalan caalmatti cimsuuf hojii walitti hidhamaansa siyaasa dinagdee waggoota 20 booda kan cimsite itti fuftee fi ambaasaaddar Reedwaan Huseen kanaan dura ambaasaadarummaan Ayerlaand hojjetaa kan ture amma gara Eertiraatti ergamee jira. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii. Kani fi guyyaan rakkoon nutti hin suutu nu mudate rakkoon taantaan irra caala. Keessaafuu takkarraa waan garra takkaatu biyyaa baqachiisan kalqii kana guutu akka inni rakkate isaanii gaggodhatu osoo waan dalagee hin fudhatin humaatu ja'anii dhorkatan humaata akkan fuutu maal fudhata rabbi baase lubbuu isaatu godhan haadha ilmoon akkan adda baatu haadhan oofan biraan osoo ilmoonootu ظالم العالمين غران جبانتو جري نماناتو بودين دي نماي kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo Daandii Haqaa kan kibbaan bahaa dhiyaan biyya keessa fi biyya alatti argamtan hawaasa keenyaa kabajamaaf qaqqaalii egaa kan hordofaa jirtan qophii keenyaa qophii raadiyoo Daandii Haqaa guyyaa roobii guyyaa har'aa isiniif tamsa'aa jirtudha. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti dhimma daangaa ilaalchisee haala wayitaawaa irratti marii hayyoota wajjin taasisuudhaaf jirra. Egaa yeruma kamuu irratti rakkoon hawaasa keenyaa eessa jirti? Uummanni keenya maal barbaada? Qaamni immoo uummata keenya gubbaa jiran abbaa uummata jedhan mootummoonni waan uummata keenya akkam godhaa jiran? Waan uummanni keenya bololee iyyaafe jiru haga hammamitti dhagaa jiran? Dhibee uummata kan gabbo'anii dhagaanii hordofaa jiranii? Miidhama uummata kana akka abbatti hordofanii rakkoo uummata kan irraa buqqisuudhaaf hojjetaa jiranii. Egaa haaluma waliigalaatiin keessattuu dhimmi daangaa kun yeroo dheeraadhaaf lubbuun nama keenyaa guyyuurraa guyyuutti darbaa turuun isii ni yaadatama. Manneen hedduu buqqaanii, manneen hedduun gubatanii, qote bulaan hedduun lafni isaa saamamee argitanii ajjeefamaa
miidhamaan keenya hospitaala hamma guutetti argitanii jirra haalli nu keessa jirru Booranaa Gujiin Baalee Harargee lamaan dansaan hin jirtu dhiyootan guyyoota lamaan as darban kan waraanni dhaabbachuu isaa uummata keenyaa irraati hundumtu keenya quba qabna amma muummichi ministeeraa wanni kun haa qoratamuu jedhan egaa haaluma waliigalaatiin murteen muummichi ministeeraa dabarseef rakkoon uummanni keenya keessa jiruuf dhimmi daangaa kun murtee akkamii barbaada akkasumas rakkoo uummata keenya qaamni mootummaa maaliif hamma sadarkaa barbaadamutti dhagahuu dadhabe yeroo uummanni keenya dhumee dhiigni isaa dhangala'ee meeqatam ajjeefameen booda dirmannaan gahalleen taasifamneef akka bakkoota biratti haaluma waliigalaatiin mata dureewwan kakkanaa fi haala wayitaawaa irratti marii hayyoota keenya wajjin taasisuuf jirra keessumoonni keenya guyyaa har'aa Dr. Jamaal fi akkasumas Jaal Fiixaa Mootiti egaa yeroo jalqabaa fi sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti keessumoonni keenya kun nuuf argamanii mee jalqaba isaan simannee gara sagantaa keenyatti fullaanaa hayyoota keenya keessummoota keenya ana hadhufu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديرو أبو حمزة أتيس بغنا جان جراته. ما شاء الله. كم جرت النجيني بلا دكتور جمال كم في يوما؟ جاري الحمد لله وبليز غنيا حمزة بغا جراته. غلطومي ونخنا بغرتين ودي سودا في غلطومي نجرة بغا جراته. أي أن هاجراتو جال فيتا موتي أن هاجراتو بغا جرات كم جرت نجيني سبرا بارا فيا. ناقايو يبارو تولي بغا نجان جرات أتلي أديرو حمزة وانا تتجرت هدونا ما هميل چيسا إيرا هميليك أبدو إيرا تيك إدانوان أمت إسا جلاهي نافني ربي ساقر داروان تتجرت تجابات ودو غمچو سراق أبنا غلطو مديرو أيه هوري بولي ديواني إيغا كوجم توتا فلقي فتوتا كينا أوليسي إرتي جال فيتا موتي أكا غارت نمو تورا سنيدان كالتي OMN-tiin yeroo hedduu akka argitan abdii guddaa qaba akkasumas Dr. Jamaalis dhimma daangaa kanarratti tibboota as darban kana kallattii OMN-tiin akka argitan abdii guddaa qaba mee jalqaba keessummoonni keenya eessarraa akka tahanii carraa isaaniif kennine eessattis akka dhalatan sadarkaa barnoota isaanii fi akkasumas yeroo ammaa kan eessa akka jiran gabaabinatti hawaasa keenyadhaaf akkasumas dhageeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin akka of barsiisan carraa isaaniif kennam Dr. Jamal أيه ميغا dhageeffattoota keenyatii fi Dr. Jamal eenyudha waan jedhu gabaabin numaadhaan osoo dhageeffattoota keenyaaf of nu barsiifte horii bul غلطومي أبو حمزة هدو غلطومي أني بكين نانو انت لدي هررجي بهاتي لانجي هررجي بهاتين لدي دوبا بيجي أمريكا خنا ليجان دو بيم ماما تخورة تربة بكين تبرد اللين برم سخي أسمتين إيجالي يونيفرسيتي أف مينيسوتا تين إيجالي چمتي ديجري كاس هنگلا ماتا كفورة ليجرا نبراسكا دو في أسيتي دكتوريتي فيته أما أسمع قاعدة لقولة تجرا أمها نبراسكا رانجرا أنا اللي نبا المانا فوريتيزي سو هنگر مانجا چوبر بعده هدو غلطو مچرا خنا نافكن نته نما نمبيني وجينيس ولا برسي سودا أيه هوري بولي دكتور جمال إيجا كلتي جالفيتا موتي دربا جالفيتا موتي يرود إيرادا في فالتو كيرت نما كامبي كمانيدا يا يوغنس أورمو ليدرشيب كونفنشن يرتلي هدون كيناك إندي سمادان نبينا ميجا dhageeffattoota keenyadhaa fi jaalfiixaa mootii mee of nu barsiisa horaa bulaa deebana. Tole adeeroo obbo Hamzaa galatoomi ani ka fiixaa mootii akkuma isin jettanii maqaan dhaloota kiyyaasii qixxeessaa abbaa murtii turii tuulaati. Dhalootatti kutaa Arsiitti dhaladhee ijoollee Arsiitii ilma Oromtichaati. So achi booda kaa guddinni kiyya kutaalee Oromiyaa keessattuu naannoo dhiha Oromiyaadha. Keessatti amata dheeraa ijoollummaarraa kaasee kan itti dabarse qabsoo keessatti so yoo waan gara siina gaafatte baay'ee irraa si himuun hin danda'a. Eega dhufee Ameerikaa amata 15 keessa jira. Asittis kaniin baradhee American Intercontinental University ka jedhamutti Healthcare Information Management baradhee saniin duras immoo Houston Community College ka jedhamu irratti Nuclear Medicine Technology illee baradhee achi deebi'ee jijjiiree Petroleum Engineering illee baradhee qabaa. So sanifu asitti immoo amma kaa maatii kiyya wajjin jira haadhaa fi abbaa kiyyaa akkasumas bara dabre kanas akkasuma bultiis godhe. So tanattiin beera dabraa waan kanarraa feenkaa gaafiif deebii keessatti itti deebina.
maashaallah yee horaa bulaa deebanaa isin lamaanuu hedduu isin galatoonfanna sagantaa keenna kanarratti argitanii waamicha keenna kana nu dhageettanii rakkoo ummata keenna dubbanna ummanni keenna rakkoo hedduu qaba rakkoo ummata keenna kana immoo dubbachuu barbaachisaa qaama isaa dubbatu barbaada egaa qabsoo ummanni keenna gaggeessaa jiru kana keessatti hayyoonni biyya ambaa keessa jiran guyyuurraa guyyuutti rakkoo ummanni keenna keessa oolee bulu kaanni dubbachuu hin dandeenye ka carraan qabne argitanii addunyaatti iyyuu keessatti shoorri isin taphattan laafaa miti ammallee kanumaaf argitanii isin waamnee waamicha keenna kanaaf hayyee jettanii nu dhiyaatanii horaa bulaa deebanaa jecha gara qophii keennaaf fullaana egamee biyyattiin sun keessatti jijjiirama tarkaanfataa jira jijjiiramni kun akka dhufuudhaaf wareegamni guddattu kafalamee keessattuu kallattii qeerroo kennadhaan biyyattii Itoophiyaa jedhan san har'a namni Itoophiyaa jedhee faarsu kun namni argitee kaleessa keessatti dubbachuu hin dandeenye sokorsuu hin dandeenye egaa qeerroon biyyattii san keessatti hiraarsa hidha ajjeecha mootummaan abbaa irree geggeessitu wajjiin dhaabbatee falmatee har'a geennee jirra warroottan hoggantoonni ka akka argitee Dr. Lammaa Dr. Abiy akka isaan gabbaan taasisee jira har'a biyyattiin sun Oromoon bulaa jirti jedhamaa jira egaa jijjiirama kana keessa Oromoon aarsaa kafalus hammam fayyadamaa ta'aa jira dhimmi isaa hammam dhaga'amaa jira akka saboota biraa dhaga'amaa jira sagaleen isaa yoo inni argitee iyyatu yoo naadir madhaa jedhu waan jajjadhu kanaafi dhimma daangaa irratti akkisin yaada keessan akka seensatti kennitan barbaada jijjiiramni kunini eessarraa ka'ee garamitti deemaa jira abbaan qaama jijjiirama kana fidan hammam dhaga'amaa jira waan jedhu akka seensatti osoo goonee irraa kaane bareedanatti fakkaata Dr. Jamal mee qabxii kanarraati haa jalqabnu. Obboomsa hedduu galatoomii dhugaadha jijjiiramni biyya keessatti mee waa kanarraa yoo inni xiqqoo kan hin dubbatu taate akka dhugaa dubbachuuf jijjiiramni biyya keessatti dhufaanii jiraahee sirna mata 27 dabre kanarraa hoggaaraallee baatii 4 dabre kana keessatti jijjiiramni ni dhufaa yoo jennu taate kuni faaktiidha dhugaadha jijjiiramni dhufaa jira. Ammoo akka nama tokkootti jijjiiramni dhugaadha amma biyya Eritiriyaa fi kanallee Dr. Abiy fi Dr. Lammaalleen akkasuma waliin mari'atanii uummata kana walii araarsan. Ani ammallee irra deebi'ee kan hin jechuu barbaadu jijjiiramni kunis silaa dura mana keessaa eegalee gaariidha. Mana keessa namni mana keessa ibiddi irra jiru ibidduma mana keessaa kana dura silaa dhaanfa malee waa alatti hin dabru. Wanni deemaa jiru kuni naannoo daangaa kanarratti naannoo anniyyaarraa eegalee amata 7-8 inuu hurna kana keessallee amata hedduuf deemaa jira. Keessaahu eega Dr. Abiyyiin Prime Ministerii of Itoophiyaa eegate booda wanni kun haalaan oowwee imalmana malee namni gartee dhumaatiin namaatti jabeessu jirti. Duuba kanarraa takkaa hin dhageenye amma kun guyyaa lamaan kana keessa ka waraana raayyaa jaan kana gate ergan kana malee dhugumatti namni waan kanarraa dubbachaatis jiru hin jiru. Ani hoggitti gaafiin if gaafa dhumataa kijaasa dhiiroo jarri kun Dr. Abiy fi Dr. Lammaalleen biyyi tun naannoo inni kun dhiiroo naannawa Oromiyaatu saamamuudhatti jira nama Oromoodhaatu dhumuudhatti jira qabeenya Oromoodhaatu gubamu jira waan kana hubannaa irraa ni qabani kana wanni jeef odoo dhugumaan hubannaa hin qabani hin beeynani akka nama diinni biyyi suni biyya san hin tahin wanni gubachaa jiru qabeenya Oromoo lafti samamaa jirtu Oromoodhaa hin tahinitti laaluudhatti jirani. Kana kaniin an je'ee yeroo takka ifiifuu if gaafadhu jechuudha. Gaafii keewwaniin kan si deebisu taate akkasana fakkaatani. Ayyee Dr. Jamal hedduu galatoomii mee jaalfiixaa mootii egaa waan kana ganamumarraati jalqabumarraati akka gaariitti hordofaa jirta duka bu'aa jirta Oromoon waan kana keessatti wanni inni gumaache namuu quba qabaa ambillee waan kana ragaa baha hamma gumaachaa gangeetu biyyatti san keessatti fidamee argitanii warri kun ol bahuu danda'e hammam dhimma kennadhaaf miidhama kennadhaaf gurri kennamaa jira xiyyeeffannoon hammam kennamaa jira lubbuun nama teennaa hammam gatii qabaataa jirti dhiigni nama kennaa waan jedhu kan akkamitti ilaalaa jirta akkamitti xiinxalaa jirta akkasumas jijjiirama deemaa jiru kan akkuma Dr. Jamal jedhe manni kenna madaan osoo nutti jirtu madaan kenna osoo fayyanuun argatiin gara biraatti harkaanfatame waan jedhullee Dr. Jamal illee kaasee jira kanuma wal qabsiisite akkamitti xiinxalaa jirta jaalfiixaa. Tole
Bohamza galatoomi gaaffiin kun gaaffii bu'uuraati. Tokkoffaa jijjiirama biyya keenya keessa deemu kana akkamitti akkamitiin ilaallaa. Lammaffaa immoo jijjiirama kana keessatti sabni keenya uummanni keenya maal faayidawee maaltu nuuf godhame aarsaa dila san kafallee maali wanni nu arganne in return jechuu keeti akkanatti hubadhe sirriidha. Akkanuma. Bareeda. Tokkoffaa jijjiiramni waan amata dheeraa jaarraa tokkoof walakkaa sabni keenya barbaadaa ture. Waan amna dheeraa wareegama guddaa itti baafne hawwii guddaadhaan eegaa turre ijoolleen Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa bakka sanitti gaafatamummaa fudhachuu irraa gammannaa haa ta'u yeroo silaa jijjiiramni nuu dhufe namni keenya du'aa baya wayyoominatti deemna jennutti immoo rispoonsiin jiru gaaga'ama gahee fi deebisni jiru yoo biratti ilaalu madaalamu wanni isaan haga sunda waan isaan jajachiisu hin jiru waan isaan irraa nu gammachiisu cheenjii isaan godhuudhaaf aarsaan isaan kafalan nu gammachiisa falmiin isaan godhan nu gammachiisa yoo lola qawweetiin illee hin taane achi keessatti wal keessatti yeroo dheeraadhaaf mana cufatanii jijjiirama akkasii godhuudhaan taaktikiin isaan keessattuu taphni Dr. Abiyyee fi Dr. Lammaa jidduutti ta'ee akkaataan isaan itti ce'umsa kana geggeessanii akka nama xayyaara tarbulansiin fudhatee xayyaara san malaa fi tartiibaan tarbulansii san irraa hambisanii safely land godhanitti akka xayyaarri sun gad dhaabatu akka godhanitti ilaalu. Haa ta'u garuu amma haala amma nurra gahe kanatti akka waan mootummaan lama biyya san harkaa qabuutti ilaalla amma nuti. Maaf yoo jette mootummaan tokko ka uf dhaga'u ka nama hin dhageenye keessattuu amma namicha bulchiinsa naannoo Sumaalee Abdii illee jedhamu san walumaa galatti isaa fi jeneraalonni mootummaa gar tokkoo ta'aniiti Abiyyii fi Lammaan immoo mootummaa gar tokkootti akka waan laalamaniitti akka waan mootummaa tokko keessa disconnectioniin jirutti mul'ata. Maaf jennaan humniti alaa biyya keenya yoo weerare uummanni keenya ofitti hin dhiisu garuu humna uummata waliin biyya tokko qabna jennu weerara irra baname kana keessatti formulaan harkaa badee jarri kunis gartee waan adda addaa priority adda addaa kaayyachuudhaan dubbiin teenya akka ilaalcha guddaa hin argatinitti argine nuti kun dubbii dhugaati. Haa ta'u eegaa biyyoota ollaa adda addaa dhaqanii boodatti eega dheengaddallee pirezidantii ollaa biyya teenya obbo Isaayyaas Afwerqii simataniin boodatti tarkaanfiin tokko ka amma waraana erguutii fi uummataan tasgabbaa jedhanii dabarsan keessattuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy dabarse tarkaanfii bareedaadha garuu is too little too late gartee waan sila amma durahuu godhuu malee akkuma gaafa kibbatti namni wal fixuu ture gadi dhufu jira hagasii fi dargaggoo fi maanguddoollee waan kana tasgabbeessaa jedhetti achitti illee osoo lubbuun nama tokko hin dabrin jijjiirama ceena du'arraa hafne osoo jennu achi as jijjiirama keessa lubbuun nama keenya nam tokkollee du'uun fudhataman qabuu jechu sirriidhaa miti jechu qabsoon nu hafuun ugarsiisaa jechu. Taaniifuu gartee nama kiyyan achii qaba jettee osoo abdattu gaaga'amne akkanaa nurra gahuun sun waan fudhataman qabnee fi waan uf duraafillee yoo rabbi nu gargaare mataa keenya ol qabanne falmachuu irraa qabnu jechu. So saniifuu jijjiirama amma dhufe kana keessatti dhugaadhaa jarreen kun hagumna isaaniitti nu bakka bu'aniiti achi jiran jennee haa abdannu dhiiga ijoollee Oromoo dhiiga qeerroo Oromoo qotee bulaa Oromootiin waan dhufe yoo jaraanis yoo dhufuu baate waanuman oolle wanni kun haa ta'u garuu jarri kun jarri ummata keenya bakka bu'an jennee abdanna jarreen kun jechu keessattuu haa amma bulchiinsa biyyaallee ta'anii malee keessattuu Dr. Abiyyis jaarmoo Oromoo bakka bu'a jedhu keessaa nama dhufe waan ta'eef osoo jarri kun mootummaa harkaa qaban namni keenya dhiisi lukkuun teenya duun irra turre saniifuu sanirratti quality ga'umsa hoogganaa keessaa tokko responsibility yookiin gaafatamummaa fudhachuudha. Saniifuu waan amma ta'e kanatti lubbuu badii fi mana gubatee fi gaaga'iinsaa fi buqqa'iinsa nama keenyaa irratti responsibility qaban jechuudha. Because dirqamni mootummaa tokko citizen yookiin lammii biyya sanii protect godhuu ka irraa duraati. Protecting goone sun jechuun failure dha. Failure immoo accountability yookiin immoo gaafatamummaa qaamni fudhatu isaan kana jechuudha. So akkasitti ilaala. Hedduu galatoomii jaalfiixaa mootii egaa qabxii akka seensatti eegee hammana kaafne kallattii dhimma daangaa kanarraadhaan waywaanni uummata keenyaa
laalessaan tarkaanfiin argitanii liyyu poolisiin ummata keenyaa irratti fudhataa ture hedduu hamtuudha bifti isilleen ummanni keenya kallatti daangadhaan Booranaati Baalee Gujii akkasumas Harargeen lamaan dur irraa kaasee ummanni akka qubtumatti argitanii dhimma daangaa kanarratti argitanii walitti bu'aansa qotee bulaa forsiise bulaan durma waan jiruudha ta akka ammaa fuul hammaatte miti kanam waan irraa dubbannu miti hidhannoon gurguddaan ummata keenya ittiin dararaa sun hidhannoo akkaan hamaamtuti egaa amma gara dhimma daangaa keenya sanitti osoo achiin fullaa'iniin dura abdii illee waan inni dhiyoo kana dubbatetti jira waan san kaafne argitanii waan rakkoo keenyatti tarkaanfanna waan amma Dr. Abiy illee muummichi ministeeraa wanni kun falaadha qorannoon haa geggeeffamu jedhee argitee garasitti cehee mee san dura abdii illeen ummata keenya irratti badiin inni yakki inni raawwate waan jechaan himamellee xumuramuu miti egamee kana wal qabsiisati wanni inni dhiyoo dubbate sun Geetachoo Asaffaa itti gaafatamaa tika Itoophiyaa sanittu dirqamsiisee waan kan yakka raawwataman dogongora jiran hunda na raawwachiise jedhee waywaatuun isaa sun badi jalaa isa baafte haala ammi namtichaan kun yakka gurguddaa ummata keenya argitanii naannoo sanarraa miliyoonaan lakkaawwan buqqaasu nama keenya hedduu ajjeesisu akkasumas namni keenya hedduun dubartiin shamarraan gudeedamu reebamu manneen hidhaa keessatti argitee dararamu waan yakki tokko lama miti ka abdii illee egaa namni yakka ganga'u raawwate kun buufata xiyyaaraa dhaqqabee argitee hagaa Isaayyaas Afeworqi argitee kabajaadhaan hamma masara mootummaa keessatti argamee simachuu wanni akkasii kun hedduu hawaasa keenya rifachiiftee madeessite kallatti qorannoo sanitti osoo hin tarkaanfatin madaan guddaan ganda keessa jiru abdii illeen hamma seeratti hin dhiyaanne namni rakkoo guddaa qabu ummata kana walitti argitee ummata kana naannoleen kun lamaan akka tasgabbiin arganne argitee warri godhaa ture isaanuma kana keessattuu abdii illeedha lamma magarsa hojiidha yeroolee adda addaa irratti marii geggeessanii harka wal qabatanii walii galtee godhan araaramnee jirra jedhan ammallee deebisee rakkoon jiru sanuma egamee waywaata sasan akkamitti argitanii waywaanni isa sun gulantaa seera jalaati isa baasa amma immoo qorannoon geggeeffamuuf deemu kun ka isa alatti hambisee kallatti qorannootti geggeeffame san booda naa kaaftanii mee waanuma waywaata isa san haa kaafnuti waywaanni isaa sun ija seeratiin haa ta'u ija gulantaa kamiiniyyuu yakka jalaati isa baasuu danda'a Dr. Jamal Obboon hedduu galatoomi isa kanarratti beeyta wanni takka ka jirtu dhuganu hundi waliin beeyne mootummaan Itoophiyaa tuni amata 150 dabre kana keessatti akka laalutti agartee mootummaa wannaati miti akka mootummaa sirna dhala ilma namaa eeydutti hin laalu ammoo garuu Abiyyi fi Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaa Magarsaa hawwiin keenya guddaan akka Oromootti fi akka Itoophiyaattillee akka biyyattii sanittillee wanni ila ammaa nuti abdachaa turre keessaa haasawa isaaniirraa ummata saba namaatiif dhaabbatu dhala ilma namaatiif dhaabbatu haqa namaa baasu jechuudha. Duuba wanni isaan afaaniin ja'anii fi wanni isaan godhaa jiran kontraadikti wal godha kontraadikti wal godha juu waan wal afaan garagaru jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya keessa jiru tanaaf biyya addunyaa guutuu yoo raabsaate seera Ameerikaatti yoo taate yoo namni tokko ka'ee nama jeese takka waan namaa saame yoo abbaan ifi himiniyu investigationiin guddaan irra godhamee manni sun namni sun hanga wanda juutti mana bikka gartee mana hidhaa taa'aa jechuudha. Duuba namni akkamma abdiillee nama dheengadda je'ee naa akka ani hin goone namaan na goosise dhiifama akkanaa jechuudha. Sun inni kun bar lukkuu gateetii mi khaliifama gaafatu jiru takkaahu bineensa gaaraa gateetii miti takkaahu immoo aksidana seenee waa dhaweetii miti lubbuu namaa mi'ooytuu tana miliyoona meeqa biyyarraa miliyoona takkaa fi tuqaa 5 ol biyyarraa harcaasee dubartii fi ilmaanii fi ayyoolee fi kana hunda gudeedama ajjeesanii ibiddaan gubanii namaan nagoosisi je'ee lammada odoo inni kun hidhaa himmana hidhaa dhiisii wannan tahin imma footoo irratti madiyoo tana kana edaa fi kana wal jalaa darbu jiranii Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaan akkasitti isa akka gartee nugusa wannaatti qeebaluun suni dhugatti it is shame gartee akkuma Oromootillee akka dhala ilma namaattillee waan imalmaanaa malee nama gaddisiisu waan hedduu isaanillee irraa qaanfachuu qaban jechuudha. Sila akka seera ilma namaa nama gartee riifoormii waa godhee gartee dimokiraasii dhugaa biyya san keessa fiduu deemu taate arra abdiilleen mana hidhaa hadachi jalaatti wanna je'eeti hidhameeti already jechuudha.
Geetaachoon Asaffaa kunillee waliin qabamee warra ichi keessa hirmaatan hunda ceephoo buufachiisanii seera jalatti to'atamanii yoo kan du'an taate yoo kan laayiviin itti murtaa'u taate itti murtaa'u jechuudha. Lubbuu namaatiif lubbuun gatamtuuni. Ammoo wanni isaan godhu jiran waan hedduu nama gaddisiisaati. Ani personaalii gartee waan hedduu mataa irraan dhukkubaa jiru waan badduu kana olii hin agarreen jechuudha. Rifoormiin biyya san keessa dhufu ta'u haalamma isaan oofan kanaan hin jirtu. Biyya san beeta state of nature waan janiin takkaa jira. State of nature jechuun odoo modern society'n hin uumamin warra kan magartee fi wal bulchee seeraa fi maal kan osoo hin qabne gartee gosti faan waliin baatee guyyaa kanis borgana mooluma bahanii gartee nama 550 fa'aa walirraa fixanii maal jedhanii gartee abbummaan humnaa bulchu jechuudha. Abbuma irree bulcha. Biyyi suni akkuma abbaa irree TPLF jalatti mata 27 deemu jirtu ta'uudhaaf teessi karaa amma laallee garru kanaan. Nama namaan ajjeese namaan ajjeesise yoo akkasitti kan gusaa kabajanii saniif akkas ta'u teessi kana kaniin arguudhaatti jiru akkanan ilaalutti galatoome. Ayyee hedduu galatoomii Dr. Jamaal mee qabxuma kanarratti jaalfiixaa gara kan keetitti achi fullaa'a yakki abdii illee tokko lama miti mee waan kan akkamitti ilaalta waan inni waywaate sanii fi waywaan isaa sun yakka inni dalageessan cufarraa isa bilisa baasee ammallee pirezidaantii biyya sanii ta'ee itti fufee ammallee akkasuma Oromoo dararaa eegimee kanuma wal qabsiisi haga akkas jedhee waywaate sanillee bar ajjeechan nama kennaa yoo xiqqaate nama 100 akkasin nurraa du'e Liyyu Hayilee poolisii Booranaati amma Harargeetti Baaleetti Gujittillee asirratti isan baasu wanni inni dhufee waywaatee an akkanan goone namatu akkana na goosise jedhu suni isan baasu garuu wanni inni godhuu barbaade baabura jijjiiramaa kana akkuma ta'ellee ta'u yoo koreellee bakka argachuu baate itti winciriirrachuu barbaade afaan faranjiitti he is trying to fit in bakka wayititti ruuqamuu barbaada disaasterii boruuf isatti dhufu yakka ofii waan beekuu fi magnituudii isaa gad xiqqeeffachuu barbaada. Nama gabbayee riskii fudhadhee chaansii fudhadhee namicha security biyya kanaa harkaa qabu waggaa haganaa waggaa 27 geeggessaa tureyyuu an gabbayee nama qeeqe jedheeti fit in uf godhuu fedha bakka wayititti dafee bakka wayititti if maxxanseeti of dandamuu barbaada kun wama ilmi namaa godhaa jira akka isaatti inni akkuma wama namni of baasuudhaaf godhu ijibbaata dhumaa godhuudhaaf kana godhaara malee isan baasuu jedhaan gara kiyyaan. Wanni isan baafneef ka duraan dura abdii illeen ummata Oromoo qofaa miti ummata Somaaleellee ka inni dabaa cubbuu irra dalage tokko lama miti gabbayaniillee isaanillee himachaa jiran. Dhufi abdii illee wanni inni dhugaa dubbate takka ni jirti. Wanni inni godhellee yoo isa baasuu baate immoo harka namaattu na goosise jedhee warroota duraan akka gooftaatitti ilaalu ka ammatee waliin nyaatee dhugee addunyaa tanarra waliin deemanii akka fedhanis sakraanaa waan meeqa dabaa cubbuu meeqa dalagaa turan afaan namaa dhabanii jarri tun ar'aan tana addaan bahuu isiidhaa firikshiniin isaan jidduu jiraachuu wal dhabbiin isaan jidduu jiraachuu ifaa fi yaqiina godhee lafa kaa'e bakka san irratti ni galateeffannaan maaf jennaan duraanuu namni jedhee jira wama namni jedhe san inni irra deebee ifaa ifatti lafa kaayuun suni arra silaa addunyaan tun seeraa fi dhugatti kabultu taate namichi kun right away cubbuu dalage hunda convictiona fudhatee jira dhufee arra simannaa Isaayyaas irratti hirmaachuun irra turre ar'aan tana ammoo deebi'ee hoogganaa bulchiinsa naannoo Sumaaleellee ta'ee hagammaa commander in chief liyyuu poolisii achiillee ta'ee jiraachuun irra turre automatically ka isa buusisu ture immoo sawwanni hanqise akka laalutti waan itti jirru kan of harkaan balleessinu jarjarree maanootu hidhee badii biraa hin uumnu gaaga'ama badiinsa lubbuu kana caalan uumnu namichi kuni yeroo dheeraadhaaf achi turee qawwee harkaa qabaa milishaa ijaaratee qabaa innu addattu abbaa qalaadaati balaa ofitti hin kaafnu waan jedhan fakkaata Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy Faatiin amma ifitti hin tuynu yeroo teenya eegganna jedhanii akka waan humna ifi consolidate godhaa jiranii itti natti fakkaata. Kun akkan xiinxalee argutti akkan fikiree laalutti kun garuu waan keessa ifitti dalagaa jiran jarabbe yoo politika dalagan immoo akkuma garreessanitti wal ammataniituma haagii walii kennaniiti akkasitti welcome wal godhan ija politikaatti yoo laalle immoo jarri kuni ammallee niin amana keessattuu obbo Lammaa Dabratsiyoon Qaalicha
Hayilemaariyaam Dassaalenyi fi namichi Dammaqee Mokonnon jedhan nama afur ta'anii gaafa jijjiirama kana fidan gaafa dhufanii gadi labsan obbo Lammaan hangam takka achi keessatti jarsaniin akka wal didaa ture oduu keessaa argachaa turre irraa ni beeyna. Siigalee amma booda deebitanii aangootti deebitu taanaan diraamaa dalaydu taanaan biyya tana isintu kuffisee quba qabaadhaa jedhee namichi dubbate tokko wanni amma dubbii sanan kaasee fi akka nama keenyaaf anaannata qaban waan bikkuu fi waan qabatamattillee beeynu irraa tuquu barbaadeet. Haa ta'u garuu haalatu hin kenniniif jedheetiin laalaa haga ammaan duraatti tarkaanfiin isaan nama keenya dandamachiisuudhaaf godhan gahaadhaa miti. Gabbaanillee irraa dubbachuu malan marraa hedduudha deddeebanii irraa dubbachuu malan akka bakka bu'oota Oromootti keessattuu Dr. Lammaan obbo Lammaan saniifuu akka kiyyatti abdii illee wama fedhe yoo inni godhe yakkoota amma inni dalagaa turee fi dalagaa jiruuf isan dandamachiisa. Nama keenya hagi inni ajjeesa dhiisi hagi inni buqqisee fi hagni amma du'aa jidduu jiru ka qaamaa hir'ate akka argitee inni nama keenyatti akki inni itti taphate ka ammallee deebisee ICC isa dhaabu International Criminal Courtitti ka isa dhiyeessisu jechuudha. Yoo jarri kunillee isa dhiisan nuti uummanni bal'aan hin dhiifnu haga gumaan nama keenya gartee adabbii isaan malu namichi kun abdii illee kun argatutti waan dhiifama isaa godhamuu miti jedheetiin asitti irraa gabaabsa. Horii bulii jaalfiixaa hedduu galatoomii dhugaadha. Gochi abdii illeen inni raawwate kun yoomillee inni ka jalaa bahee miliqee danda'uu miti. Egaa mee ammallee garuma qabxii waan uummata keenya kana dubbannaa waan uummata keenyadhaa fi hariiroo mootummaan uummata keenya wajjiidha yeroo ammaa kanatti qabu mee haa ilaalluti dhimma daangaa irratti namni keenya yeroo akkanatti dhumu yeroo akkanatti raatu yeroo akkanatti rakkatu manni 800 oli yeroo gubatu yeroo hawaasni keenya mana malee alatti hafu mootummaan federaalallee haa ta'u naannoo watakkan shokorsine watakkan dubban irraa haftanillee uummata keenyan hin jenne heddoonni nu gaddisiisee yeroo Sidaama akkasumas Walaytaa fi Walqixxee keessatti namni muraas miidhame obbo Lammalleen haga gadiyootti illee dhiyoo kana deemanii jiran Dr. Abiy immoo haga Hawaasatti bakka hunda dhaqanii bakka uummanni irraa buqqa'ellee sossobanii uummata kana argitanii waliin boo'anii gadda qoodatanii jiran uummanni keenya garuu yeroo inni akkasitti miidhamuuf ajjeefamu bakkuma hundatti yeroo akka sareetti argitee abdii illeen dhufee ganda keessatti uummata keenya loon tiksu re'ee tiksu ummata keenya nagaa qee keessatti mana irratti gubanii ajjeessan garuu watakka namni dubbatee hin jiru maaniif ummanni keenya kabaja isaan biratti dhabe dhimmi ummata keenya maaniif akka laafatti isaan biratti laalamee turanii yeroo ummanni keenya iyyee aktiivistiif akkasumas miidiyaaleen miidiyaalee biyya keessa osoo hin ta'in miidiyaalee muraas biyya keessatti miidiyaan kanaan dura jiran OMN ala miidiyaan waan kana kaasee sirnaan dubbatee rakkoo ummata keenyaa dhugaa ummata keenya dubbatee hin jiru maaliif lubbuun ummata Oromoo lubbuun nama kaaniin adda waan kanarratti maaliif rinciicni argame waan jedhu kana mee isin akkamitti ilaaltan akkamitti intala turtan yeroo sun Dr. Jamal ammallee galatoomi Bomza ani mee isiitin osoo answering gooneen takka qabxiin irra deebi'uun qaba Dr. Abiy fi Dr. Lama Magarsaa ija wanni amma isaan godhaa jiran eega wanna kana especially eegamman tana Dr. Abiy wanni qabatee mootummaa qabate wanni isaan godhaa jiran ummata naannoo irra jiru kana ummata Harargee ummata Baalee ummata Booranaa gara Walloo ka jiru kana wanni isaan godhaa jiran waa'ee siyaasaallee politikaallee wanni qabuu miti gartee sensii qabuu miti sensii qabu waan jiru waan qabatama qabuu miti politikaalii illee ogaalallee jechuudha. Mee maaliif jettanaan jiin warri faranjii kun waan jembeeyta priority waan jedhanii jira prioritize something jechuun akkuma waliin beeynu yoo amma fakkeenyaaf bineensi tokko as fiiguudhatti jiraate nama tokko nama nyaachuudhaaf fiiguu jiraate tokko horii nyaachuuf fiiguudhatti jiraate priority goota jechuudha. Priority ati namni jechuun kan dura seef gootu eenyu nama dura seef goota horii ni argatta. Karooniin irraa jee dhuga Dr. Abiyyiin qabata wanni maaliin siin jaaseeta fayyaa ummata Itoophiyaatii fi Eritiriyaa irratti eega qabate yaadee nagee uumuun waan gaariidha.
ammoo wanni kun waan amata diidamaa hogandii addaan magaalaa fi qabatanii biyya fi nagaan bulfachuudhaatti jiran. Prioritiin bika kana keessa akkam ta'uu qabama fakkeenyaaf dhuguma sila biyyiin kan uummata kanaaf yaadu taate lafa Oromoo tasaamamu jirtu tanaaf yaadu taate waan kana hundatti dhiiseeti ummata du'aa jiru kana maaliif namni takka hin duune nama tokkitti san lubbuu seef godhuudhaaf Harargee sanillee dhaqeeti Baales dhaqee Booranas dhaqee bikka namirraa dhumu jiru kana hunda kana qabbaneessu qabu odoo waan takkatti lafaa hin taane jechuudha. Ani waan kanarratti na ajaa'ibsi wanni kun waan hedduu itti yaadullee qabnu wanni kun waan namaa hin galle it is very complex akka warra biyya kanaa jedhanii waan hedduu waliin makamee jiru maali ummanni kun ammallee waliin gaafatu sa ummanni amma gaafumataan keessatti tanuma keessatti hin taanellee sii deebisa maaliif biyyoota kana dhahe hin dhaqinii kaanuu dhaqeeti mariyateen qabbana buusuudha jiraanaan jette gaafin na gaafate sanii miti amma kanuma gaafa jechuu jirru maaliif hin dhaqinii ummata kana maaliif araara hin buusini eeguun biyya kana qabate lafa gurguddoo tana Harargee Boorana Baale bikka kana especially karaa Harargee kana gaddeen olumallee ka'ee dhaquu miti olumaa ka'ee daqiiqaa 30 waan kanarraa haasawee hin beeku. Wanni kun ifiifis namni Oromoo dhugumatti gaafachuu qabu kan nulleen gaafachuu qabnu waan gartee it is deeper than we really think gartee waan biraa duuba jira waan biraa guddoo duuba jira wanni kun nuti akka gaarii irra qoratannee research illee godhamee dibbi goonee haasa'u garaa baqeessinee haasa'uu danda'uudhaatu nurra jira amma tokkoon keenya anuma personally wanni gartee juus ni beekus ni jirti ammoo maali akka hawaasa waliin mari'achee waan kana irra dhaquu danda'uudha qabna. Beekhi lubbuun namaa taadhumaa jirtu tuni abbiyyeen oluma ka'ee dubbachuu dhabuun tuni lammaa magarsaa oluma ka'ee dubbachuun tuni dhabuun tuni waan nama ajaa'ibsiisu qabu we supposed to be very outraged jechuudha. Qayyaamaa taasisuudhaaf nurra jiraahuu kaabaa kibba bahaa fi dhiha namni Oromoo ta'e addunyaa kanarratti jechuudha. Maaliif jennaani dubbiin kun dubbii xiqqoo laalamtuu qabduu miti lubbuun namaa dhumuudhaatti jirti guyyaa takka bikka takka dhaqee akka lukkuutti illee lubbuu uummata Oromoo jarree laaluudhaatti hin jiran kana gaafaan jiru ani riifoormii takkaahuu mootummaa isaa jibbeetii miti kuni waan namni hundi walumaanuu ol lafaa haanee gaafachuu qabnu jira kana. Kaneen gaanaan sinyarra booda. Hayyee hedduu galatoomi Dr. Jamal mee jaalfiixa qabxuma amma kaase kanarratti Dr. Jamal illeen kaase jira rakkoo mana keenya keessa jirtu jaldeessattuu qoraattiin argitanii bakka inni taa'u fi ijatti waraantee jennaani jaldeessi bira dhufe si haa buqqisu jennaani naa buqqisi jedheen kam durse si haa buqqisu ka argitee bakka teessuma moo ka ija jennaani ka ijaanu boodatti deebi'a bakka argitee itti taa'u san naa buqqisi bakka teessuma naa buqqisi jedheen jaldeessi duuba rakkoon mana keenya keessa akkuma Dr. amma kaase kana manni keenyatu ibiddannu boba'aa jira boba'aa hama ka argitee lubbuun bar deebiin qabdu lubbuun deebiin qabdu Eertiraa fi Itoophiyaan nagaa waliin jiraachuu ballee baatanillee argitee geenni dhabamuun sun argitee waraanni jiraate argitee namni wal ajjeesaa hin jiru waggaa 20tu akkanuma taa'amee jira sila sunduqoo booda bitanii bakka amma namni wal ajjeesaa jiru kan dursuu hin qaban waan amma Dr. Jamal kaase kan kaasati bakka Sidaama fi Walqixxee Walaytaa dhaqan sanii maaf namni keenya kabaja san dhabe lubbuun nama keenya lubbuu warra biraa irraa hanquu qabdi bakka kan xiqqoo hedduun dhagaamti keessattuu amma waan maddamerii kan keessatti namni keenya yeroo artistoota sanillee yaadattan isimaan isi dhiiroo namni keenya maaf bakka dhabaa namni keenya akka qabsaa'ee dhumeef argitee akka dhagaamuuf argitee sagaleen isa dhagaamtuuf maaf akkasitti awwaalama maaliif lubbuun nama keenya agas xiqqaatti kiiloon isi jechuullee waan jirtuuf jedhe. Sirriidha jarri kun yaani dubbii tante akka gaariitti faame Dr. Jamal atillee galatoome deebisaa bareeda kennite ani jara kanallee dhugaasitti muudhaa fi abdii illee fi jarri illee leenjima tokko qaban sarkaala tokko waliin geggeessan kun waan haqaati gartee dhugaan na dubbadhu jetti abdii illee fi jarri kunis sarkaala tokko mootummaa tokko keessa waliin jiran sirna tokko sirna EPRDF qindaa'e warra geggeessu haa taatu garuu wanni jara kanarraa nuti dubbannu maqaa keenya qaban ka maqaa keenya hin qabnellee yoo taate haga amma isaan godhan kana numa godha meebii tanaa ol iyyuu godhuun ni mala jarri kun keenya jedhaniiti inumaahu keenya dubbii hurra boodatti aansaniiti dubbiin biroo fardii fi belbeltuu taate kanarratti abdiilleef jarallee walumaan gaafa na deebisa akka nuu kennan kana jara deebisuu qaba qaceellotti
yookiin dubbataa mootummaa namoonni ta'e namni qaama san irraa gara sirraa as falmu nuti ummataa falmina falmatoota ummataati malee falmatoota sirna jiru kanaati miti. Sirna jiru kana ni deeggarre malee ammallee dhibbatti itti amannee bakka nu bu'a jenneen jirru nuti. Akka nu ofii feenutti biyyaa fi biyyee keenyaa fi nama keenya ammallee hin deeffanne nuti. Eegalee akki nu feenu kanaa ol haa ta'u garuu eega Oromoo taateeti. Eega jarri kunillee gartee ammaan tanatti fedhii ummata dhageenya amma booda gurri keenya ummata dhagaa eega jedhanii meen ilaallaa jenneeti malee wanna akkaataa amma haga amma ittiin deeman kanatti yoo ka of durallee deemuudhaaf karoora qaban taate Oromoo fi qeerroon Oromoo maanguddoon Oromoo humniti Oromoodhaa humna tuffatamtuu miti aarsaa fi wareega guddaa kafalee jijjiirama amma dhufe kanallee ka fide nuhi kanu dura jijjiirama kanallee kileem godhu hin jiru ilmaan Oromoo qaqqaaliin ijoolleen Oromoo ol deemtu gartee wareega itti kafaltee asfaaltii irra jilbaan oofanii ajjeesanii dadhabanii kaan wal faana boolla tokkotti naqanii gartee dabaa cubbuun ummata keenyarra gahe waan of duraaf qoratamee argitee wanni guddaan ajaa'iba jedhamu ummata addunyaatiif ifa ta'uuf waan deemu jechuudha. Kun waan hin oolle akkuma gartee kaffiyaaloo harkaa miila irraa ciranii gabbaasan kanneen biroollee akkas godhanitti dabaa cubbuun jarri kun nama keenyarra dalagan lakkoofsan qabu himameen dhumu kana ammoo yoo rabbi humna nuu kenne of duraaf itti dhufna. Jarri kun gaafii ammaan tana maa Oromoon gurra dhabee maa Oromoon jara kanarraa hoongahee maa hagamma dhiigni Oromoo dhangala'uu qabaa maaliifi miidiyaan saayilensii ta'e miidiyaan biyya jiru maaliifi waan kana gurra kennuufi dhabee ka jette irratti ummanni keenya victim of rivalry humnoota wal falmitu humnoota lola dhokataa wal geggeessitu jidduutti cafa qabu jira ummanni keenya gartee abdii illeeni generaalota Tigreetiin qajeelfamaa fi gorsi kennamee fi leenjiin immoo warroonni arraan tana ummata keenya fixu jiran ummata farra shororkeessaadhaa jedhamanii ogaadeniin gartee akka falmanii akka lolanii fi humna ijaarame humna profeeshinaala ijaagurratti hidhateetu ummata keenya lafarraa haxaa'u jira jettu gartee humna saniin namni keenya murruq ta'u jira gumaa nama keenyaa nuti hin gannu haga wareegama lubbuuttis ummanni keenya kafalee jira borullee goffachifataa haa ta'u deebisaan nuti jara kanarraa arganne haga ammaa argine quubsaami waan ammaan booda nuun dinuu waan itti dhufnee arginu ta'a ka miidiyaa biyya keessaa miidiyaan toofiitii fuureefu kolonii jalaa ba'u jira yoo raafuuran deeffanne ammallee onnee sodaatiin dalagu jiranii ani miidiyaa isinuma qabnaa jedha gara kiyyaan adeeroo Hamzaa Booranaatii fi jaallan kee warri hirriba dhabdanii waliin dalaydan miidiyaa OMN fi miidiyaalee gartee ammaan tanatti haga ammaatti jijjiirama kana keessatti shooraa fi qooda guddaa taphatan isinuma malee abdiin keenya ka gartee biyyaa kun ammallee tirtiraa jira gadi dhaabbanne saniifuu waan godhu malan hin goone yoo of dura godhanii fi gartee ammallee nuti wanni sappoo hin gargaarreef waliin hin dhaabbanneef hin jiru haa ta'u garuu namni keenya ka akkasiin burruq ta'e ka mana waliin halkaniin gubate osoo deebii hin argatin hafuu hin qabu yoo war sirna amma jiru irraa deebiin arganne qabsoon teenya ammallee ittuma fuf kana wanni natti mul'ata rincicni kuni wama nutti baratame lubbuu Oromoo gatii dhoorkachuun wama haga ammaa ittiin as geenye balaan amma ummata keenya irra gahe kun osoo naannawa biroo irra gahe osoo naannawa Tigiraa irra gahe osoo naannawa Amaaraa irra gahe osoo naannawa Somaalee sanuu irra gahe har'a addunyaa tanatu xiixaa jechu muuvii fi viidiyoo tolfataniiti addunyaa tana xiichaa jiran jechu dhugaadha lubbuun ummata keenya ammallee akkuma gatii dhabdee jirti ka gatii godhu abbaan tuni akkuma rizooluut taane gartee qabsoo keenya adeemsa keenya haaromfannee falmannu nu godha benefit of doubt waan jedhan waan faranjiin jettu san ammallee numa kenninaa fi irraa caqafna yoo akka amma waraana federaalaa bobbaafne waan achi jirus ni qoranna achittis tasgabbiin akka bu'u ka jedhan san yoo waa wayyeeyse badii ammaan duraa gaafannaani yoo suni wayyaayin garuu akkuma Hacaaluun jedhetti gartee gabbaanee ummata keenyatti qeerroo keenya iyyanneetumaan nama keenya dandamuu malee wanna biraa furmaanni biraa kanuu teebilii irratti hafeen jiruun jedha adeeroo Hamzaa Booranaa. Horii bulii deebanii jaalfiixaa mootii hedduu galatoomii qabxii murteessaa kaaftee hedduu galatoom dhugaan si hagaltu dhugaan hawaasni keenya kunoo dhaga'uu barbaadulleen tana ummanni keenya akkas keessa jira dhugaadha egaa hedduu galatoomii gara qophii keenya goolabutti deemna egaa muummichi ministeeraa qaama furmaata jechuudhaan raayyaa ittisaa fi akkasumas poolisiin federaalaa dhimma kana hatattamaadhaan qoratanii
warroota rakkoo kana uuman akka to'annoo seeraa jalatti oolchan jechuudhaan waamichi amma taasifamee humni poolisii federaalaa gara uummatatti kallattiilee daangaaleetti akka bobba'an quba qabna. Egaa kallattiilee daangaleetiin keessattuu humni raayyaa ittisaa inninuu qaama argitee yakka gurguddaa hojjete dheengadda mi'eessotti namni Abdallee ajjeeselleen humna raayyaa ittisaati. Akkasumas mooyyelee keessatti ifa aduudhaan namni argitanii ilmaan Oromoo 14 ajjeese humna raayyaa ittisaati. Soodda irratti makiinaa konkolaataa 10 meeqa argitanii kan raayyaa ittisaa kan gara raashina qabatee abdiilleedhaaf gara naannoo udeetitti imalaa ture kan ummanni dhaabsisee nu haasakatta'amu yeroo jedhetti namni argitanii raayyaa ittisaati nama kenna 3 ajjeesanii nama 14 ol madeessanii deeman. Raayyaa ittisuma kanattu ammallee akka qoratu dhimma kan akka qoratu gara ummata buufame. Kallattii godina Baaleetiin illee raayyaan ittisaa yakki inni raawwate tokko lama miti. Maddaawalabutti daawwee qaachan daawwee sararittii fi bakkoota adda addaatti Harargee Cinaaksen calanqoo keessatti raayyaan ittisa wanni inni dalage tokko lama miti akkasitti yoo diriirsine humne qaamni kun akka qaama waan kana furmaata godhuudhaaf gara ummata buufame kun rakkoo ummata keenya hiddaan buqqiftee ummata naannoo Somaaleef naannoo Oromiyaa baroota dheeraadhaaf waliin jiraata ture qaamota ummata keenya unkuraa jiran kana raayyaa ittisaa fi poolisiin federaalaa waan kana furmaata waara itti gootee ummata keenya rakkoo kan buqqaaftee ummata nagaa lafa nagaa gochuu dandeetti gaafii ummanni gaafataa jiru gaafii lafaati. Lafa keenya irratti argitanii naannoo biraatti argitanii alaabaan naannoo biraa dhaabbatee jira. Naannoon biraan nurratti ijaaramee jira. Uummanni keenya inni gaafataa jiru dhimmi isa dhimma lafaati wanni inni du'aafii jiru. Poolisiin naannoo Somaalee wanni isa ajjeesaafii jirtu. Waan kana warri kun deebisuu danda'anii furmaanni uummanni barbaadu murtee siyaasaa barbaada. Waan kana amma akka amma ittiin deemamaa jiru kanaadhaan furmaanni waaraa dhufuu danda'a waan jedhu irratti mee yaada keessan nuu kenna waan tahuudha qaba jettanillee akkasan yaada nuu kennitan barbaadna. Horaa bulaa deebanaa Dr. Jamaal. Galatoomii obbo Hamzaa. Ani wanniin jiru isa kanarratti beektaa akkuma maatii jettee waraanni biyya keessa jiru kuni hamma ergame waraanni raajaa jedhamu kuni ummata hijaa godhee jira duraanuu beektaa. Hijaan jabduun tun akkaataan isiin ka'uu qabdu silaalaa lammaa mootiin dhugaa ta'uu gartee waan kan dhugaaniin qabbaneessa jiru taate akkuma amma biyya biraalee dhaqetti Dr. Abiyyiin bikka kana hunda deemee dhaqee mari'atee naannawa kana hunda dhaqee sukuriitillee ifi godhatee kan namni mangoone yoo sodaatellee jechuun dhaqeeti namni mari'achiisee abdiillee kanallee fuudhee akkuma ammaa tana Isaayyaas Afeworqii kana wajjin waliin haasawan waliin teessisanii haasawanii dhugumaan dubbii kana dhaalamma buqqaafne gartee hundeen buqqaafne wali araarsinee kan nagee buufna jaan taate haala saniin eegas booda silaa waraana raayyaa kana waliigalteedhaan gadhiisani. Odoo inni nuu lafaa ka'ee waa takka hin dubbatin wanni godhame takkalleen waliin haasawamtee hin jirre akkama ummata duraanuu hijaa ummata Oromoo godhaa jiru gadhiisuu fi ummata layyuu poolisii hojii duraanuu ummanni kun ummata dhaaba tokkoof dalaguu beekadha. Ummata sirna tokko jalatti amata 27 guutuu dalagu jiru. Ummanni makka hijaan laalame gartee ummatuma Oromootii fi ummata adda addaa kana malee. Kana keessa gadhiisuun kuni ani ilmaahuu rakkina guddaa fidaa natti fakkaatti waan fuula duraan beeynu nageenyi inni hedduu buusu ni jira gartee lasting peace waan jedhin takkaa jira beeyta. Nageenya yeroo dheeraadhaaf buusu kan fidu natti hin fakkaattu. Ani akkanatti ani yaadutti galatoomira bu'e. Hayyee Dr. Jamaal hedduu galatooma mee jaalfiixaa mootii immoo gaafuma kanarratti mee akka amma mootummaan itti deemaa jiru kan waan furmaata waaraa ummata keenya fidduudha wanni kun akkaataan amma deemsaa kun ummanni keenya yeroo ammaa kanatti waan dhabe san argatuudhaaf maaltu fala jettan akka amma mootummaan deemaa jirtu kun ummata keenyadhaaf waan inni barbaadu sun waan argamsiisu jettanii addanii mee yaada keessan nuu qoodatee qophii keenya goolabna. Tole, obbo Hamzaa gaafiin tun gaafii bu'uuraati. Hedduu galatoomi gaafii kanallee kaasuu keetiiti. Furmaanni uummata Oromoodha. Uummatuma keenya uummatuma Oromoo harka jira. Furmaanni dura. Ka duraan dura karaan kan labbaa malli kan abbaa saniifuu ajjeefamaa jirraa
gubachaa jirra, buqqa'aa jirra, destitute sadarkaa silaa ilmoon namaa biyyee ofii irratti ittiin jiraanne keessatti shororkaa'ee jiraataara namni keenya. Wanni kun ummata keenyarraa yeroo itti dhaabbachuu qaba jennee abdannutti amma inumaa galaafatamaa jirra caalatti. Amma galaafatamuun tartee seenaa namatti taatu yoo alagaan biyya san harkaa qabaate har'a osoo sirna bulchiinsa Tigree harka jiraannee osoo muummichi ministiraatis haa ta'u, pirezidantiin biyyaattis haa ta'u, kanneen birootis har'a wayyaanee osoo ta'anii diinan nu fixee homaa dubbiin qabnu jenna. Har'a yeroo silaa bayyananne jennutti ka'ama nurra gahaa jiru kuni gartee of nu dagachiisee kan nu galaafataa jiru jechuudha kun ka'ama keessa jiru. Furmaanni duraan duraa ummata keenya harka jira. Ta'itti aantu nuti wanni Lammaa fi Dr. Abiyyiin illee harka irra qabneefi jarri kun keenya ilmaan Tigraay Maqalee dhayxee walgahii dhayxee ibsa itti baafte abashoonni illee ka ofii godhatanii jecha maddamar jedhuuni kartee shubbisaa jiranii nullee mee nama keenya kanatti dhagaa ittiin darbannu kilaaftuu akkam fakkaanne numa chaansii haa kenninuufi jennee harka irra qabneeti akkana galaafatamne malee silaa jara yoo hedachuu baanne ummanni keenya wareega kafalee lubbuu ofii baafachuu ni danda'a. Saniifuu deebisaan isaan hagammaatti kennan gahaadhaa miti. Abdii irraan kunnu. Haa ta'u garuu abdii guddoo ta dura waaqa ummata keenyaa fi dachii teenya uume irra kaayyannaa ta itti aantu ummata keenya kanuma dhumaa jiru san gartee kaabaa kibbaa ka bahaadhiyaa walii dirmatee akka argitee roorroo jalaa if baasutti ni falmannaa waan saniin alaatti gartee rabbi furmaata nu haa ta'u nuti sagumna keenyaan gabbaaneeti iyyinaa ani gara kiyyaan kanuma na fakkaataa hedduu galatoome adeeroo fayyaa ta'e. Ayya horii bulii deebanee jaalfiixaa mootii egaamee Dr. Jamaal ummanni keenya hin kabajamne hin dhagaamne rakkoon keenya mallee nurraa buqqaan jirtu jechuudhaan mormilleen hiriirri mormilleen nu barbaachisaa sagaleen teenne tun akka dhagaamtuudha fi akkasiin furdoo taate argitanii calleessattu baay'atee xiyyeeffannoo gahaan arganne jedhanii mormiin ammallee hiriirri mormii waamichi taasifamaa jira. Egaa waan kanarratti akka goolabbitti wanni dhaamtan Dr. Jamaal. Galatoome Obbo Hamzaa. Ani kanarra waan hin jiru ta duraati nama keenya waan hin hubachiisuun qaba. Nuti Oromoon amata 150 dabre kana wanni cabnee baynee haadhaa fi abbaa keenya harkirraa muramee harmirraa muramee miilirraa muramee lubbuudhaan osoo jiru awwaalamaa ilaa har'aatti deemuuf odoo jiruu lubbuun gubachaa jiruu fi akka hoggaa rakkinni tokko asi qabate huntaa'ee nyaatu takkaa'uu kun sirbu kun cirraachi deemee daansii akkas shaampeenii waliin dhadhawan qaruulaa waliin dhadhawan takkaa'uu gartee sirba adda addaa irratti hirmaatanidha miti. Har'a namni Oromoodhaa tokko addunyaa kana bikka fedhirra namni Oromoo tokko du'e jechuun nuti ilmaan haadha takkaa ilmaan abba takkaa hagartee amata meeqa guutuu waliin rakkoo meeqa waliin afuuffachaadhaa jiru. Namni keenya akkaniin jiru akkuma gaafa maaster pilaanii keessatti haanee hiriira baanee alaa keessa amma nama tokko jira warra gartee aktivistii gurguddaa ture agartee hiriira nagaa kanallee hin baay'inaan jechaa jiru. Laal mana sirbaa dhaqanii mormaan dhoofachuu hin dandeessu. Odoo namni keenya du'aa jiru hiriira nagaa hin baanu riifoormii kanaaf maal jenne amma obsine gartee baatii meeqa baatii afur akkana miti. Namni bahu qaba hiriira nagaa bahee waliif dhaabbachuu qabna. Lammada wanni ani jechuu barbaadu hiriira nagaa bahuu jechuun jara keenya mootummaa san balaaleffachuu miti. Namni keenya akkatti yaadu akkasii miti. Hiriira nagaa bahuu jechuun nuuf arkii waan kana nuuf godhe ilmaan keenya ichi isin kaayyanne jechuudha. Malee mootummaa kana takkaa'uu riifoormiif duuba deebisu musooma biyyaa xiqqeessuudha miti. Wanni musooma biyyaa xiqqeessu riifoormiif duuba deebisu lubbuu namaa tadu'aa jirtu lafa tasaamamaa jirtu tana jechuudha. Lolli amma deemaa jiru kuni ija keessaatiin nama laaletti waa khalafa wanna qofaatii miti khalafa saamuudhaati. Lafti tuni lafee teenya. Lafa teenyaatu saamamuudhaatti jira. Kanaafuu beekaan keenyas xiqqaan keenyas guddaan keenyas hayyuun keenyas lafaa kaanee afaan nagayaatiin hiriira baanee idda takka gubbaa dhaabbannee iyyachuu dandehuudha qabna. Iyyachuu jechuun irra deebi'eetiin ja'a mootummaa kana hin feenu jechuudha miti. Mirga basic rights waan janiin jira. Mirga jireenya lafa teenya irratti nageenya uffannaa lubbuun teenya akkam baane jennee gaafii gaafachuudha.
kanarra walii gallee qeerroon biyya keessaatii fi takutaa hundaa tabiyya alaa adda addaa hundi jiran aktivistoonni hundi lafaa kaanee yoo nuti dubbanne furmaanni boruuf ganama akka argamu beekuudhaatu nurratti jira. Wanta amata 27 fiduu dadhabne amata hanga xiqqaa keessatti hoggaa walii gallee OMN kunis jaaramee nama keenya hafuurri tokko ta'e jijjiirree waan gaarii finne jechuudha. Kanaafuu ani wannin dhaammadhu jabduun qeerroo biyya keessaa ummanni keenya Oromoodhaa nama keenya du'aa jira, lafa teenya saamamaa jira, waliif jennee sabaaf jennee lammummaaf jennee obboleeyyan keenya biyya bulchu jirutti haa iyyannu yoo isaan arkuu baatan. Ani hanganaan jechuu barbaada. Hedduu galatoomi. Horii bulii deebanii Dr. Jamaal. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa egaa haala wayitaawaa irratti guyyaa har'aadhaa fi mariin hayyoota keenya wajjiidhaan taasisaa turre kana fakkaata. Egaa hiriirri mormii yeroo ammatti waamame kun mormii jechuun kun haa dhagahamnuudha. Sagaleen keenya uummanni keenya ajjeechan isarratti yeroo dheeraa gaggeeffamaa jiru kun maaf dhageetti dhabe waan jedhurraa ka'uudhaan uummanni keenya ammallee deebiin qajeelloon kan ajjeechaan kun dhaabsisuu danda'u akka uummata keenyaaf taasifamu barbaanna. Deebii qajeelloo barbaanna. Deebii haqaa barbaada uummanni keenya. Wanni nu dhumneef, wanni uummanni keenya ajjeefameef, wanni argitee horsiise bulaaf qote bulaan keenya manneen isaa irraa buqqaafamanii manneen isaa irra gubatee beeylanni isaa hunduu ibiddaan gubateef deebii haqaa barbaanna. Qaamni deebii haqaa uummataaf kennu sun rinciica irratti argaa jirra. Rinciica guguddoo dhageettii argitanii ummata keenya dhorkatanii jiran. Tanaafidha uummanni keenya ammallee hiriira ba'uudhaaf kan wal waamaa jiru. Egaa hamma sagantaawwan keenyatti deebinee wal arginutti hayyoota keenya wajjiidhaan turtiin guyyaa har'aaf taasifne asumarratti goolabamaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya isinillee waan hamma xumuratti nu wajjiin turtaniif horaa bulaa deebanaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Hamzaa bona hedduu galatoome waan gaariidha dalaguudhatti jirta. Jabaadhu walumaan jabaanna fuulli durri ifa yoo rabbi jedhee gartee nu cufti alaa wanni takka jalatti gartee waliin gammachuun teenya dhufuudhatti jirti. Hedduu galatoomi jabaadhu ummanni Oromoo hundi bikka jirtani jabaadhaadha. Oromiyaa shall be free. Galatoom. Nagaatti. Nagaatti. Harka qullaa bahee ijarraan qabatee qabeenya olii gaffiigee carraaqqatee dhiisee deebi'ee hombaa takka irraa fudhatee waan lubbuu isaatu irraa godhee qusatee waan saanii guurratee jarriddaan irratee alchiisa baqataan kamisa uffatee foontu fooniidhaan jedhee sabni isaa simatee. Laal dalagaa nama gabroonfatee maaliif yaatan jedhee yoom dhufee hubatee yaa rabbi guddatee arma jira kunoo dilli kun baqatee yaa rabbi keenya waan garaan nu gubatee badii maal hojjetee mirgisaa sarbama hin gabroonu nama dadhabnee gabrummaan kan kan hiriyummaa. Dirqama jiru kan dubbisiisu keessaafu qarraafaa nama nu sisiisu nama dhaqee laalee hunda qaboonchisu namni isaan san harkeen dandayatu obsu keessaafu dhalaa ijoollee qasirifachiisu gariin isaanii ulfaa gariin kaluusisu hokkana huwaa naman obsisiisu namni dhaqee laalee waan achichichiisu namni dhaqee laalee waan achichichiisu meeqaatamii jiraata achi keessa deeysu achi deeysee sharanga keessa ulmaa teeysu dubbii naman dhiisu eeysa usuun dandayama hin gabroomnu nama dadhabne gabrummaan ganu kan hirriyummaa. Ifi kasingone enge khagosi senamang abalu faje warge mang wayano tatahu gonsani nivekama ummata tidire ya sebiyana mang warra wajin ture barami katama nama walifte enge adada esumang
saba naannoo hunda qabaniin ollummaa warri wal dho'isisaa jiru isaanuma kunoo gartanii waan nu qaban diinummaa hin gabroomnu nama dadhabne gabrummaa nu kan nuhriyummaa tanasi himeetiif hin jira duraanis isinii je'e malee sobaa nurraa dhiisi baga gartan kunoo duraan diddaniis jarri amantii fi sabanu jibbuusi yaa rabbi malee kan harkin garsiisi qabri isaanu qotan fageenyatti dhiisi rabbi dhorke malee geen guuttanne fedhiisi isaan kafalchiisi nurraa fuudhi guma hin gabroomnu nama dadhabne gabrummaa nu kan nuhriyummaa يا موتي شو ملي إن شرفنا كان مهنغا عرافي دور اللي نسيكا بموت مهنغا يا رب سيف ملي إن قبرنا مهنغا دردمنا قبر مهنغا نخن حريم يا موتي شو ملي إن شرفنا كان مهنغا عرافي دور اللي نسيكا بموت مهنغا يا رب سيف ملي إن قبرنا مهنغا دردمنا قبر مهنغا نخن حريم يا ربي زيف ملي إن قبرون نما دمنا قبر ما ونخن حريم بقى قرتني جرى خنقاتا ميلا لما قبابة نمسيتا بنين سمقارا أتي أفت سديتا بنين سمقارا أفت سديتا بنين سمان جرى لالدل نماتا ديرو رهوتا نهنغا ممال جتلاتا جري خنتي كلين قبر رفاتا جنانا مدرانغا وسنقوتا مراتا سيهي قلي فقاتا قرتني دين مهنغا هنغا فرومنو نمهنغا دادمني قبر مهنغا نوخن نحريم Garuka isayang adan sanin tane dinang isang kaya sani foromota minang jechufini didde yakafedan sanang Sabataan faca'ee gamaa fi gamanaan tanaa tokko godhee tujjaara miskiinaan baadiyyaa magaalaa hanga sheekaa fi damiinaan ni jirra yaadinaan janiin abshiirumaan hin gabroomnu namaa dadhabne gabrumaan nu kan nuhriyumaan. Namni rakkoon malee hingee namattan baafatu garri kanu jibbuu fi kanu jaalatu dhabne irra kadhufee nu cinaa dhaabbatu diina lama qabnaa laalaa ka mul'atu tokko wayyaanee dhaabee kama duratu warra rafuullee hingee taa'ee nu daawwatu yaa warra rafuullee taa'ee nu daawwatu dhufuuf ta'a guyyaa kan keessanis baqatu nullee irra mudatu boruus isinuma hin gabroomnu nama dadhabne gabrummaa nu kan nuhriyummaa